Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maaya Show kun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin awwaardii gaddisaa fi kitaabota haaraa irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Waldaan barreessitoota Oromiyaa maqaa barreessaa Gaaddisaa Birruutiin badhaasa hogbarruu kennuuf murteessuun bara 2014tti yeroo jalqabaatiif sirna awwaardii kana gaggeessuun isaa ni yaadatama. Maqaa barreessa asoosama dheeraa afaan Oromoo jalqabaa fi hundeessitoota waldaa barreessitoota Oromiyaa keessaa adda durummaan kan eeramu barreessaa fi barsiisaa Gaaddisaa Birruutiin kan moggaafame badhaasni kun bara kanaaf sababoota garagaraatiin osoo hin gaggeeffamin hafeera. Kanaaf ammoo awwaardiin Gaaddisaa kan bara 2015 hojiiwwan uumee kitaabota asoosama dheeraa fi gaggabaaboo akkasumas walaloo irratti xiyyeeffachuun wal dorgomsiisuun fulbaana bara 2016tti haala addaa ta'een gaggeessuuf murteessuu isaa odeeffannee jirra. Gama biraatiin kitaabni mata dureen isaa Hiiga jedhuun moggaafamee fi Nasraddin Hassaniin barraa'uun maxxanfame yeroo dhiyootti eebbifamuun dubbistootaaf akka dhiyaatus odeeffannee jirra. Kitaabni kun qabiyyee isaatiin gosoota hogbarruu afaan Oromoo hamma ammaatti barraa'an irraa adda yoo ta'u, waa'ee uumama addunyaa jechuunis atam irraa hanga Black Holeetti haawaa fi uumama haawaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuun bifa seenessuutiin dhiyaatee jira. Kitaabni kun boqonnaalee 20 takkaa fi fuula 370 qindaa'ee eebbaaf qophaa'ee jira. Eebbi isaatis bara 2016 magaalota Oromiyaa garagaraatti akka taasifamus odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni barreessaa Saphaloo Khadir Kaasa Areera jedhuun moggaafame maxxanfamuun eebbaaf qophaa'uusaa odeeffannee jirra. Kitaabni kuusa walaloo kuni if keessatti mata dureewwan walaloo 119 qabaachuun fuula 378 kurfaa'ee dubbistootaaf dhiyaatee jira. Kitaabichi walaloo fuula takkaa hanga walaloo dheeraa bifa monoloogiin hojjetamuu danda'u fuula 12 barraa'es qabaachuu isaa odeeffannee jirra. Qabiyyeen kitaabichaas abdii fi jaalala aadaa fi duudhaa seenaa fi afaan walumaa galatti dhimmoota hawaas dinagdee fi siyaasa irratti xiyyeeffachuun barraa'usaas odeeffannee jirra. Barreessaan kitaabichaa Saphaloo Khadir ammaan dura barruulee Siibsin jedhu irratti qopheessaa barruu ta'uunii fi barruulee carcar jedhuun moggaafamee maxxanfamaa ture irratti ammoo hundeessurraa hanga qopheessummaatti hojjechaa ture. Dabalataanis kitaabilee 28 ol ta'an gulaaluu isaatis odeeffannee jirra. Kitaabni isaa Kaasa Areera jedhu kun ammoo fulbaana 13 bara 2016 magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti waaree booda sa'aatii 7 eegalee ni eebbifama. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.